Ayyee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo kan biyya Somaalilaandii jirtanis akkasuma addunyaa guutuurra kan jirtan, yeroo ammaa kana Somaalilaandii magaalaa Hargeysaa keessatti haadha Oromoo takka biratti argamna. Haati Oromoo tun nama umriinsi sadarkaa agartan kan irra jirti. Sadarkaa kanatti ilmisi tokko irraa fayyaa dhabee ilmasi kana wajjin rakkachaa jirti. Kanaafuu mee waan jettu isumarraa haa dhageenyuti as dhihaadhaan isiniin jaa. Mee ummaa maali mee rakkinni kee maalirra jirtame amma? Rakkinni kiyya egartee biyya akkana keessaan jira, biyyattii keessaa deemeetti as jira. Biyya Somaalilaandii magaalaa Hargeysaa keessa jirta amma? Hargeysaa keessaan jira. Ayyee. Ilmaan hin baqadheetti as jira. Intalti tiyyalleen guddoon na duraa jaasirraa du'e iyyataa maali. Ayyee. Ilmi kiyya hunda duraa qalbii fayyaa dhabdeetiin itti rakkadhee amata hedduu itti rakkadhee waan hin godhu wallaalee rakkoo sanii rakkina sanii akkaan ta'u dhabeenuma haalaan iffanisoo keessaan jira. Innillee gartee waa takka waan ta'u qabu nyaatallee minya hin beelaynaan iyyuu hin dheebodhan jiru akkuma rabbi teessisa. Saniifuu ol deemee gaddeemeetii waan akkaan ta'u dhabee akkasitti kanuma rakkoorra jira. Rakkadhee akkaan ta'u dhabee namaan itti nadhuus dhabee ilma kiyya kana agartee takka najjeesi takka isallee jeesi jetta kadhachaa jiru. Akkuma agartan kana gaa harmeen tayyatuun wanni isii jechaa jirtu, wanni isin dubbachaa jirtu, ilmi kiyya kun rakkina sammuu qaba, sammuu miidhamtee narraa jira. Kanaafuu akka gartee ilmaan Oromoo na cinaa dhaabbattanii na gargaartaniin barbaada jechaa jirti. Isilleen hanga humna isiitti yaaluuf yaalii gootee jirti. Iddoo baay'ee geessitee yaaltee jirti. Garuu ammoo gaa isin sadarkaa kanarra namni waan jirtuuf akkasuma haala jireenya biyya namaatii wajjin wal qabatee ilma isii kana olaannachuu hin dandeenye jechuudha harmeen keenya kun. Mee ummaa ilmaan Oromoo addunyaa kana guutuu jedhanii maal jechuun barbaadan warra si dhagee hundaanuu? Ilmaan Oromoo assalaamu alaikum wa alaikum salaam. Ilmaan kiyya anis haadha teessanii biyya tiyya keessan jiru, biyya namaa keessan jira. Saniifuu biyya Somaaliyaa keessan jira. Rakkoo hamtuurraan jira. Ilmi kiyya tokkichaan qaba. Tokkichi santunnarraa qalbii dhabee waan wallaanadhuun dhabee rakkachaa jira. Saniifuu rakkoo tana akkanarraa furtaniin barbaada ilmaan kiyya haadha teessanilleen. Gartee akka gartee haadha teessaniitti isallee akka obboleessa keessaniitti ilaaltanii isa kana rakkoo tana narraa furuun barbaada. Ilmaan Oromoo. Hayyee gaariidha. Ummaan teenyatuun haadha leencoo jaamtii ammoo as Somaalilaandii kanatti namoonni baay'een haadha saadaajee beekaa maaliif haasa'aada biyya kanatti waan hedduu beekamtuuf jecha. Kanaafuu ilmaan Oromoo kan keessaas kan alaas hadaraa rabbii haadha teenyatan cinaa akka dhaabbattaniin kabajaan isin gaafachuu barbaada. Horraa bulaa.